Akkam jirtu daawwattoonni fi hordoftoonni eebbubbee korra jirtan hundi keessan fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi faraarri waaqayyoo lafuma jirtan isiniif haa baay'atu. Mudannoo na mudate tokko sen taasaadha dhugaa rabbii booyis na godhee iyyiyyis na godhee yoo maatii kootti dubbadhe xiqqoo yoo maatiin makoomti reesen maatii koo keessaa isaan tokkodha. Mana koo keessan jirtan malee yaadan maatiin koo anuma faana jirtu maakroo sakandii keessatti waan naqunname sadi tokko isinitti agarsiisa. Maakroo sakandii keessatti jechuudha. Dhugaa rabbii maakroo sakandii keessatti waan naqunname maaltu si qunname haadha eebbaa onaan jettanii kompiitara kana jechuudha. Kompiitara kana baay'ee jechuun kompiitara kun anaaf seenaa guddaa qabdi. Baay'ee seenaa guddaa qabdi. Yeroon itti YouTube jalqabetti akka YouTube jalqabeen namicha tokkotu jechuun akkasuma akka waannoo hojii isaa dhiiseet amma gaafa bitattuutti jedhee naaf laate. Eega YouTube jalqabee waggaa tokkoo fi naannoo ji'a 7 ta'eera. Takkaadhaan maaltu dhalatee silkii koo Samsungii qabaan ture. Silkicha akka jirutti fuudhee kitkitii na jalaa daakee na jalaa caccabse jechuudha jalqaba irratti jechuudha mucaan koo. Isheedhin isa bira dabarree YouTube yuudinchimaan gaana ittiin dalagu gaafa wallaalee dheedhu namichi kun fuudhee kompiitara kana naaf kenne. Kompiitarri kun garuu jechuudha bakka seenaa qabeessadha. Lammaffaa kennaa jechuun narraa fudhatallee kennaadhallee ta'ee adda baaseellee hin beeku. Amma irratti waa'ee kompiitara kana nattis kaasee hin beeku. Akkasis naan jedhee hin beeku. Anis hoodhu jedheen hin beeku. Har'a garuu waan naqunname isinitti agarsiifadha dhugaa maatii koo. Isuma dhugaasaa baay'ee gaddesi dhugaa rabbii oduun boo'ee baafadhenne naa wayya dhugaa. Sun beeku baay'een gubadhe garaachi koo keessa kootu na waadan. Maal godhaa asumattiin yaa ijoolleedhaaf amma kompiitarri lafa taa'u jedheen diibaasii sadii namaafanitti sa'aatii taphachiisuudhaaf irratti saaqee lafatti dhuma kana godhe. Iddoodhuma kana godhee aannan daffisuu fi mucaa kootiif gara sanseenii jechuudhaaf ganna kootutiin kammas kun akkuma immoo wajagu kana wajaga kunos laa dhiirri wajaga kuno waduma wajaguu dhufee dhugaa waan nama beekoo dhiisa ammas waan sitti meera dhufee wajagee dhufee laa sobeen na sossobata dhugaa rabbii isa keessa kana waadamee ni beeka sobee dhufee na sossobata ilaa suma dhugaa asiifachi jedhee hin dadhabe ilaa argitu addaan baase bakka hin caccabse lafatti ishii gad darbatee jechuudha. Kun iskiriinii isaa akka jirutti addaan hiikkate. Isinitti mul'ata iskiriinii ishii na jala addaan hiike dhugaa akkasitti akka jirutti gad darbatee hin bana maal hin jedhu iskiriinii ishii daaraadhumaaf daakuu ishee haqe kunoo isinitti mul'ata ta'e jechuudha. Dhugaa rabbii kunoo chaarjariitti godhee nan banallee jedhee jechuudha. Yaalee dhugaa rabbii yaalee hin dadhabe. Suma dhugaa koo yaalee hin dadhabe. Amma namicha kana jechuudha fakkeenyaaf kompiitarri deelli qannoo itti kan jechuudha. Kanaaf amma kana nan bita woon jedhe jechuudha fakkeenyaaf kun nan bita jedhe 35,000 nuun argadhu. Dhugaa rabbii 35,000 jechuudha. Biyya kompiitarriitti mi'aa yoo jiraate biyya kompiitarriitti birqii yoo jiraate Itoophiyaadha. Dhugaa rabbii maqaadhumaaf dha'uudhaaf illee bakka birqiidhaan itti ta'e uummata Itoophiyaa biratti fi wayin immoo biyya Itoophiyaa kana jedhamtu kana keessatti dhugaa waan birqii maayidha yoo jedhamee gaafatame biyya waan birqii jedhamee itti gaafatamu yoo jiraate maayidha kompiitara birqiidhaan ta'eetu jiru jechuudha. Bakka biraatti akka kosii irratti illee gadi gatuu danda'u nuti beekuun malee jechuudha. Amma kana jechuu kooti yaa achiiti itti dabalatee immoo jechuudha. Itti dabalatee immoo dhugaa rabbii waan maakroo sakandii keessatti mucaan seexanan na qoree ta'een beeku amma na dhiisi. Dhugaa rabbii baay'een gubadhe sinittoon baafadhe illee na xiqqoo ishiin irraa galaa hidheen sinitti haasa'aa jira. Dhugaa rabbii isuma dhugaa kootiin gubadhe isa dhugaa rabbii
Iririi kootu na gubate. Kanammoo biyya Itoophiyaa keessatti wayin immoo Finfinnee keessatti kanan qabdan taanaan jechuudha la kanan qabdan taanani asinitti agarsiisa walitti sobbee. Amma waggaa 5tti namaaf hin kennan tokko jedha. Amma waggaa 5tti namaaf hin kennan. Kana laala. Amma waggaa 5tti namaaf hin kennan. Garuu maakiroo sakandii keessatti jechuudha. Maakiroo sakandii keessatti kompiitaritti hindaakee boorsaa koo kana keessa teessi beektaa. Boorsaa koo kana keessaa gadi guuree jechuudha. Boorsaa akkuma inni mucaa koo ta'e masasii daabboo bitee dhufee akkasumatti deeggadheera. Maakiroo sakandii keessatti laali. Laala akkatti isaan cicciree shiigatti bakka cicciree kun gatiin qabu bakka. Sukkaara jechuudha la sukkaara kana malee fudhachuu hin danda'u qabaleedha. Yoon naqillee bakka eebbu keessatti gatii kan deddeebisee dhaqee too baafadha. Qabalee immoo jechuudha warakkinni qabalee biyya kanaa jiru dhugaa rabbii suba dhugaa koo sirriitti masa dhugaa. Kanayyuu akka tambu'ee mimmaan koo dhangalaasee fudhadhee warraachi jirutu ragaadha. Dhugaa isuma dhugaa. Kana hin katkat godhetti maakiroo sakandii keessatti daakee akkas lafa godhe. Ishee isa keessatti immoo jechuudha. Itti immoo deebi'ee jechuudha. Ilaasuma dhugaa rabbii. Buukii koo laala footoo ishiillee bakka itti ishii irraa gatan beeku. Buukii koo laala. Akkasitti ishii cicciree buukii. Laa akkatti ishii ciccire. Kun buukii koo. Laa buukii koo. Akka jirutti buukii koo. Kompiitara koo. Kana waan ija ta'e jechuudha. Seexananna qoruu barbaade karaa mucaa kooti ta'een beeku. Waan isaa wallaalee bakka. Waan isaa wallaalee wajjagee dhugaa rabbii keessa kootu na waadame. Suma dhugaa. Ishii isa kana waraqata isa kana awwaashi deemee isaan suuruma sadi ka'ee dhaqee buukillee jijjiirsuudhaan jalaa badeeyyoodhee barreessisiisee dhaquu danda'a. An dhiiga namaa waadu mucaan koo sukkaara guyyaa meeqa akkasni na deddeebisu dhugaa asuma dhugaa koon jedha beekoo isa kana dhugaa garaa koo na waadee garaa koo hirr godhee na gube ishii kanaaf kompiitaradha garaachi koo dhugaa odoon addaan baaqaqsee sinitti agarsiise suma dhugaan gubatee fi sinitti himuu hin danda'u kana laala kunoo laala suurri kootti maxxanee jira. Kan akka jirutti irraa ciree kan akka jirutti waraqata ishii kinkitkitii ishii kutee amma waggaa hin argadhu jechuudha sukkaara kana gana deddeebi'aa ture eebbu koo moonyutti gatee akka hin deddeebi'u isa baadhee deddeebi'aa ta'e eebbu koo baadhee deddeebi'aa ta'e hin beeku irra caalammoo kunoo ani akkasa kanaa dhiiga koo na waadeen jiru dhugaa rabbii ilaa akkatti kam godhe sunitti agarra ilaa afaan bane dhugaa rabbii afaan bane ilaa argitu akkatti afaan bansiise ilaala. Katafaan banee jiru. Kana maalan godha? Akkaman godha? Meestii mala naadhaa. Isaa miti waa'ee kompiitaraa kana dhugaa rabbii mala naadhaa. Maal akkan godhu hin beeku. Yoon hojjechiise illee iskiriinii isaatu dhangala'ee. Iskiriinii isaa fi wannoo isaa akka jirutti hin kitkitii lafumatti daaraa ishii godhee. Ammaan kompiitara namaa ta'e garaachi kun na gubatee waan na gubatu waan ani diitiitu. Silkiidhaan waan tokko hojjechuu hin danda'u. Amma bakka ediitii waan tokko jechuun silkiidhaan na waraabaa nan fe'a malee waan ani akkatti monetization godhan maal akka jedhan bilbila irraa dhugaa rabbii waan tokko hojjechuu hin danda'u. Isuma dhugaa. Laaftooppiitti han bareen laaftooppiidhumaan nan hojjedha waan hojjetamu bilbila irraa akkatti ediitii ishii godhan hin beeku akkatti ishii fe'an hin beeku. Nam bilbila kootiin na waraabaas nan dabarsaa asirratti ediit godhee fe'aa. Dhugaa kun haarii boodeen ture garuu sinimatti ani maddadeeni gaanaaf turaa dhugaa rabbii seexanni karaa ittiin nama qortu karaa dhugaa isuma dhugaa karaa mi'aa nama qortii. Karaa waan hundumaa nama qortii dhugaa rabbii karaa fayyaa ijoollee nama qortii qormaanni koo immoo hundumarra caalaa fakkaata hin beeku. Dhiifama garuu sinumatti himachuu naaf wayya jedhee sinitti wacaa jira. Dhiifama guddaa naaf godhaa. Ana gaanaaf turaa laayik godhaa sheer godhaa.
Na koomantii irratti immoo waan gochuu qabu dhugaa rabbii waa'een kompiitaraa kana baay'ee na dhiphisaa jira. Dhugaa rabbiisti waan gochuu qabu kompiitara kana irratti naaf barreessaa. Isuma dhugaa miistii na barreessaa. Maaloon godhe gaariidha akkamoon godhe gaariidha jechuun namichatti nan himamoo nan dhiisa moo kompiitara dhaaraan bitee laadhaaf moo kanaan hojjechii kana meeqan akkan hojjetu iskiriiniin isaa hin argamaa hin argamuu isaa hin beeku. Siniin jedhaa absaanuu mana jiru isaan lolaa moo nan beeku dhugaa dhiphina guddaa keessan galee jedhaa nagaa tura.